Ata itti isaan eegalchiisan depression isaan eega keessa seenan eega cunfamanii gartee hulaa du'aa dura gahanii dhageessa. Kanaafuu fakkaattuun isaanii as baatee hin dubbattu. Mucayyoon amma eda galgala nu wajji dubbachuu turte suni ifin ajjeesaa eega itti booda kadhageenye. Ifin ajjeesinii maal meeqa sirraa fudhate kuma dhibba sadii qabiyyaa. Sunina irraa fudhatee viidiyoo narraa waraabee saniin gadi lakkisa jechuu jira. Saniifuu ani gulamaan du'e jiraachuun naan maluu ifin ajjeesaa jette. Laala amma ogguu isii mana dalee durraa baasu. Ijoolleen teenya akka isaan mana kontiraataatirraa akka Kuwait akka Beirut wanniin isaanii irra guddaan tahriibaanii miti kadhaqan akkuma beeytanitti. Ijoolleen tuni orientation biyyattiin arkattu. Guudhufan simannaa ijoollee gartee kontiraataan dhuftee maabara nuti hin jaarreef. Maaliif fi isaanuu sitti asi dhiyaatanii hin himan. Kadhufe akka nama callee citteetitti badan achi keessa. Kanaas akka gaariitti akka keessa beektaniin fadha. Please, Rashida, please. Ani bati biyya sadaffaa jirti. Biyya mirgi dhala namaa eegamu jirti. Gaafa ati biyya Kanaadaa seenu waa'ee biyya Kanaadaan beeku. Gaafa nani biyya kana seenu waa'ee biyya kanaan beeku. Orienteeshiniin nuu kennamu. Nuti dubartoonni kun gaafa nama ijaaran. Gaafa waldaan kun waldaa kanatu gadi bahee koottaa jedhee waamicha dhiyeessuu qaba malee ijoolleen kun bakka waldaan kun jiru hin beekan. Bakka waldaa kanaa miti bilbiluma maatii isaaniitu hin qaban. Bilbiluma maatiitu warri hin qabne jiru. Warra baadiyyaa obboleettii keenya kaa'een gaddaati wajjin rakkachaa turte akkanatti wajjin halkanii guyyaa akkanatti dhaabbatanii saaraa fa'aa wajjin taatanii dubbachaa turtan sun agarsiisa. Wanni isin rakkoo kana amma maatii isiitiin mucayyoon kun akkam konnekshinii akkamitti qabdu kominikeeshinii akkamitti qabdu kanarraa hubachuu dandeenya. Ijoolleen keenya immoo akka Oromootti immoo hin beekamti. Irra caalaan parsantii 90 ijoollee baadiyyaati. Kanaafuu nama hundatu Oromoodha waan ta'eef obboleessa kiyyaa, abbaa kiyyaa, haadha kiyyaa, obboleettii kiyyaa akkasitti beekan. Akkasitti sammuu isaanii keessa jiru. Kanaaf rakkoo kana kan furuu irra ture sila. Waldaa dubartoota Oromoo warra doktora ta'an. Kan Kanaadaa keessatti, kan Awustiraaliyaa jiru, kan Minisootaa jiru, kan UK jiru. Sadarkaa idila addunyaatti hin baasitti illee barreessanii wanni kun akkamitti dubartoonni mirgi dubartootaa biyya keessatti qabaa jira jedhanii xalayaa barreessanii ijoollee kana waan isaan hin beekne koottaa isin barsiifnaa jettanii zuumii bananii fi sila ijoollee hundayyuu galmeessanii akka dubartootatti dubartoota Oromoo kana galmeessanii utubanii dhaabanii akka dubartoonni hin saamamne. Amma isa kan birrii miliyoona tokko nyaatan yoom qarshii nyaatan nama tokkotu birrii miliyoona tokko nama 4 irraa nyaatee jira. Warri akkasii jiru ijaaramanii aarumaa dubartoota Oromoo irratti warri kanuma hojii kiyya jedhanii kan ijaaramanii maallaqa fi ergina Itoophiyaa taa'etu WhatsApp Dubaayii qaba. Maallaqa banuutti sirrii jedhee akkasitti irraa nyaataa jiru jira. Kana hundaa kan argu isin warra lafa bul, warra afaan beeku, warra biyya beeku. Yoo ati amma fakkeenyaaf yoo bakka buutuu dubartootaa taate waan tokko sitti waan dheeratu. Gaafa Eertiraa di uummanni Eertiraa Siinaa keessatti orgaanaaf jedhanii gurguraman. Kalee isaanii, turuu isaanii, onnee isaaniitiif gurguramanii Siinaa keessatti qalamanii wannoo jedhamaa ture. Dubartii Eertiraatitu Ameerikaa irraa joornaalistii hidhatee dhaqee kiristaana mucayyoo ture. Islaama akka Islaamatti hijaaba uffattee viidiyoodhaan waraabsiftee addunyaa guutuu hanga har'aatti uummanni Eertiraa bitu deebisu. Laal naficcisiisiiti isan booda yaada kee himadhu naficcisiisi. Akkamitti akka duute hunda mootummaa wajjin haasa'ee uummata Oromootiifis waldaa dubartoota Oromootiifis ijoollee warra hafteefis warra duuteefis immoo kan uummanni itti quufu ta'aa jechuu barbaadatan. Kuni dhabamee tiraansipaarentiin hin jiru ijaaramsi beekee gola keessatti dhaqee ijaarama. Kanan siin jechuu barbaada. Kana akkamitti qulqulleessuu danda'ama? Akkamitti gabbaanii ijoollee kana hammachuu danda'an? Kana irratti daa dubbadhu jirti. Tole walabummaa bari naafaan dubbattee eeggadhu. Nuti dura konnekshina qabaachuudhaaf warrummaan biyya alaa jiru afaan takka dubbachuu qaba. Humni bakka takka haateeti waagooti. Mixi yoo wal geesse
midhaan fudhattee galti. Akkasuma akkasii miti. Nuti warri ala jiru kuni eega haajaan buute booda dubbachuurra otuu haajaan kanaa nutti hin dhufne qophooynee gurmooynee taa'uun nurra jira. Waltahiinsi keenya hangam takka laafaadha, hangam takka cimaadhaa jii. Nuti adda bilisummaa Oromootis wajjin jirra ture ni beeyta. Namni waliin dhageenye, namni wajjin hin tarkaanfanne waan takka illee godhuu hin danda'u. Ifii dura walii galuu qabna. Warrummaan silaa humna taana yennu biyya alaa jirra jennu kuni afaan takka dubbachuu qabna. Anna malee, isa malee, isii malee yoo ka jennu taate rakkina ciccimaadha. Rakkinni Oromoodha asitti hin dhaabbatu jiran. Akka isin fakkaatu kanaa miti. Yoo ati waan takka gootee haateen humni si jala jiru sun si wajjini jira jettee ati waan kana ittiin amanne anaatu godhee anaaf fixee anaa murteessee anaatu asiin gee yoo kayettu ta'e beekadhu maadhee ta'eef jala nyaatte maadhee ta'eetii wajji wal ta'uu sirra jira. Bakka isinirraa jallattetti mana duubaatti wal dubbistanii wal qutanii osoonii fi hammeenyan ta'an osoo parsanaalatti hin fudhanne waan kana saba guutuudhaaf hojjannaa. Ati amala kana qabda, amala kana dhiisi, anis amala kanaan qaba, amala kana dhiisnu, kanaa fi kana yoo walii ida'anne ammoo humna taanaa jechuun dirqama. Akkasuma mee akka itti bilisooman na fakkaata gaa. Kun yaaduma kiyya. Okay. So amma rakkinni nuti qabnu, rakkinni dubartiin Oromoo qabdu, warrummaan biyya alaa jiru kunu paawara takka uummatee wal jala deemee confidentiality dhuftee akka mucayyoon tun sitti himattu godhuudhaaf. Jaaramuu qabna. Jaaramiinsa san irratti akka gaariitti namni wal waqaree wal baree wal arkeeti ka godhu jigalee wal tahiinsa ja'an saniitu nurraa irruudha. Kana akkamitti solve goonaa yoo ka jennu ta'e akkuma reefu siin jee sanitti bakkaan ani dadhabbii qabu jira. Kanamma siifannarra qabdu. Ka siifan dadhabbii qabdu jira kaniin ani irra qabu. Tabiraa akkasi. So wanni kun miicamee micciiramee firiin isaa gabbahuu qabdi dura. Nama gargaaru dura if gargaaruu qabda. Ifi keetii if beekuu qabda. Humna ati qabdu. Kaniin ani hin qabne humnatee ani itti faayida'uun narra jira. Kana nu barbaachisa nuti. Amma ni jaaramne jetta malee nuti adda bilisummaa Oromoo gaafa wajjin jirru suni hanga dhuma dubartii North America Awuroopaadhaa filannee qabaachuu turre. Quba qabdana fakkaata kan. Maaltu san nu jalaa baase? 93 gaafa nuti biyyatti adda bilisummaa Oromoo galte sun dahabni beeyta. Maqaa isaanii kaasuun dirqama waan ta'eef hin kaase. Akkanuma wajjinuu seenaa jimjimoo ni beeyta. Dubartii gurguddoo agartee waan kana keessa adda dureedhaan deemtu ni beeyta. Adda Eltiraa ni beeyta. Jira hedduu jira. Namaleedhaa addaan nu facaase. Amma namoota baay'ee kaafte warra akka seenaa jinjimoo warra akka Aishaa Alii mee akkamitti mana yaalaa akkamitti nu gootan waan biraa dagadhaa nuti hojjataa jechaadha waan biraa namni suuraa isaa qabu hin jiru Dubaay keessattis suuraa isaa hin qabna mee suuraa isaa nutti jiraatu bakka inni jiraatu maqaa isaa guutuu warri qabdan suuraa isaa qabaannaa keessan kun ijoolleen beekan jiraachuu danda'u ammoo sirumayyuu sirriitti beeksisaa deemee iddoo jiruyyuu jechuudha. Viidiyoo isaan qabaa suuraa isaan qabaa garuu maqaa isaa guutuu hin qabu sani rakkoon guddaan jechaadha. Hanga danda'amutti gara maatii isaa ta'uu yaalla akka gumaa ofirraa baasan yoo danda'amuu baate innis addunyaa kanarra jiraachuu hin danda'u. Baay'ee mucichi gumaa kaffaluutti hin jiru boleessuu kana bari'atu. Abbaan feete lubbuu isaa baraaruu hin danda'u jechaadha. Baay'ee mucichi nama gumaa kaffaluuf deemu miti maaliif uffata adii uffatee as bahee arraba jalqabeera jechuudha sinii gale miti kanaafiyyuu waan inni dhiifama gaafatee dhufee gumaa kaffalaa isa jedhu yaadinaa suruma saayyuu sinii gale miti kanaafiyyuu amma danda'ameeni namni kun qabame marajaan sassaabamee qabame akka gaafatamuudha sinii gale miti maaliif reefi biyya keessa galeeyyuu reefi marammaruu oobuu isaanii achittisi waan nyaatantu jira jechuudha achittisi waan sirratee jira jechuudha sinii gale miti kanaaf qabame akka hirmijaan irratti fudhatamu isa jedhuudha malee amaneetii dhufee dhiifama gaafatee gumaa ofirraa kafalaan kun waan hin yaadamneedha sinii galee kanaaf tokko ta'a Oromoo qophiilees. Isa irraa galchuu qabna nuti tokko taane jechuudha.
Maqaa isaa guutuu Formation isaa barbaadu waan ta'eef roobale amma jechuun ijoollee amma maaltu jira beektu finxaaleeyyii han jedhamu tokkotu jira warra ganda jalatti hundaan warra amantii jalatti hundaan mootummaa deeggarra jedhu mootummaan illee isaan hin beeku garuu maqaadhaaf mootummaa deeggarra jedhu wanjalallee hojjechaa jira jechaadha. Imbaasiin Itoophiyaa biyya Dubaay wanjala nurratti hojjetee jira Oromoo irratti hojjetee jira jechaadha. Mucaan kun Arsiitti dhalate Arsiini bakka isa hin buusne gandatti galchuu hin qabnu jechaadha. Amantiitti galchuu hin qabnu jechaadha. Mucaan kun akka dhuunfatitti lubbuu intala Oromoo balleessee jira jechaa jira. Akka Oromootitti gumaa yoo baafate hin baafata yoo baafachuu barbaade immoo akkuma intalli sun lafa jala dabarte innis lafa jala darbaa jechaadha. Humna sanii hin qabnaa jechaadha. Sadarkaa san deemuu hin barbaanne jenneetti malee humna sanii hin qabnaa jechaadha. Kana waan ta'eef maqaa isaa guutuu barbaanna bakka inni jiraatu barbaanna. Innis immoo suuraa isaa innaa qabaatannaa kenna. Suuraa nan qaba. Suuraa isaa viidiyoo dheengadda waliin haasa'an ture bilbila isaa hunda qaba. Viidiyoo irratti hojjedhaa ijoolleen konfidensii qabdanii viidiyoo hojjechuu warra dandeessan viidiyoo hojjedhaa suuraa isaa irratti. Hojjechuu qabna viidiyoo hojjedhee tan ragaa waliin gadan baasanii samoona boru gadan baasaa isa sheer gooneetoo dhiibbaa irratti gochuu qabna mootummaan Itoophiyaa nama kana akka wanjala hojjete nu mirkaneessuu qabaa nu hordofuu qabaa imbaasiin Itoophiyaattis riizaaltii poolisii biyya Dubaay kan doktoraan biyya Dubaay nu jala akka awwaale sanillee himuu qabna kanarratti dhiibbaa gochuu qabna kana dabareeto mootummaan Itoophiyaa yoo tarkaanfii nama kanarratti fudhanne nu immoo humna qabnu hunda isaatu hin fayyadamnaa jechaadha. Roobale maaliif jiraachuun hin danda'amu. Wannan sila kaasuu barbaade maali beektaa mootummaan kun imbaasiin yoo lubbuu nama tokkootiif dhibbarraa parsentaa 95 akka argatu beekamaadha galii akka argatu jechuudha. Kanaaf jecha mootummaan akka kafar godhuu dhibbatti beekamaadha. Sanaafuu wanni kun akka kafar ta'ee hin dabarre lubbuun nama kana akka qisaas hin taane wanni hojjetamuu qabu karuma amma mari'achuu jirtan kanaani namni kun akka hordofamuu qabu ammas immoo mucaan namni kun ganda qaba abbootii isa beekantu jira hiriyoota jira akka hordofamu viidiyoo keessan irratti sirrii dalagaa qabamuu danda'a. Yaa abbootiin amantaa sheekota ofiin jettu gaafa waa'ee buqushaatirraa haasoftu har'a jecha baashii jirti. Sheeka ofiin jettu suni har'a wanti lubbuu namaa caale hin jiru eessa baashii jirti waa'ee daabboo shamarran Oromoo hortirraa haasaa turte miti ejja baashii jirti awwaalaa jirti dhugaa awwaalaa jirti jechaadha. Sirri. Yoo gandatti illee galamu ta'e gandatti galleetoo dhugaa intala tanaa baasna malee hin dhiisnuu jechaadha. Mucaa kana miliyoona tokkoon kaffala miliyoona laman kaffala malee dhugaa intala tanaa ani hin dhiisu gara kiyyaan. Nuti illee si bira jira. Ijoollee biyya Dubaay jirtan naqonnamaa keessan. Okay. Mootummaan Itoophiyaa lubbuu abdii boqojjii baraaruu hin danda'u. Poolisiin biyya Dubaay lubbuu abdii boqojjii baraaruu hin danda'u. Amma laala obboleessaa koo dhiifama wajjin garuu imbaasiin asii akka nu gaafata. Barreeffamaanis ta'e maal'aanis ta'e imbaasii asii kana nu gaafadha duraan dursa jechuudha. Isaan booda Itoophiyaatti immoo hin gaafattu. Akkasumatti jechuudha. Imbaasiin asii dhoksaadhaan maaliif galchee dhoksaadhaan maaliif awwaaleedha. Poolisiin isaan gaafatan. Poolisii fi doktoraa maa awwaaleedha bee amma bee. Imbaasiin Itoophiyaa riizaaltii kana maa awwaale. Reeffa biyyatti galchinee ta'u hin marmarsiisna jennaan maaliif nu dhoorga. Maaliif nu dhoorge poolisiin eerpoortii keessa hojjetu. Jetti meenu hattoota siin jedheera warra siitis gaafachamuu qabdi. Madaamii biratti duute jennaan madaamiin gaafatamuu qabdi. Seeraan gaafatamuu qabdi. Madaamiin biratti madaamiin bilbila madaamiin jedhaniitoo bilbila haadha warraa abdii boqojjii nuu kennanii jechaadha.
maadaami teedhaniiti. Insobu, sobaadha. Kuniin barii soba jirudha. Maaliif seetanii amma tokkoffaa mana madaamii keessatti duute isa jedhani mana madaamii keessatti mijoon tun osoo duute tarii manuma kaameeraan iyyuu hin jirre osoo ta'e jechuudha. Mana hunda hin jira. Tarii manuma kaameeraan iyyuu hin jirre osoo ta'e poolisii yeroo sanatti yeroo reefa fudhachuu dhufu sana iddoo duutee qabee hamma karra isaatti jechuudha. Mattaree viidiyoo kaasee viidiyoo hundumaayyuu waraabee jechuudha kan fuudhee reeffa maadaamii keessatti miti intalli tan duute. Intalli tikkeettii murattee too galuuf qophoofte too paaspoortii naa kenni qabeenya kiyyaas maallaqas naa kenni yennaan mucaan abdii boqojjii ajjeeru kanarratti ajjeese jechaadha. Achumatti ajjeese jechuudha. Yaa dubbiin kana namni naan amanu jedhee tan hin dubbanne malee dhugaan jirtu kana. Biyyatti galuuf ishiin tikkeettii murattee warra bira hojjettu biraa nagaatti jettee too san booda sin gaggeessa jedhee too birrii naa kenni paaspoortii kiyya naa kenni jennaan bakkee kanatti ajjeesee dirree irratti gatee jechaadha. Akka sagalee ishee dhageessanii turtan sagalee ishee irratti immoo akka dhageessanii turtanittiin barii qaama mootummaa wayii barbaadaa jirtu natti fakkaata. Sanarratti yookaan sagalee sun isa bira gaheetii sagaleen sun isa bira gaheetii tarii hirmichaa irratti fudhate kun waan ifa jirudha. Ofumaaf ajjeese waan tokko shakkii hin qabu jechuudha isinii galee. Kanaafuu amma wanti gochuu qabdanii gara furmaata isaatti deemudha isinii galee. Har'a boruu irraa dubbachuu osoo hin ta'in harka wal qabannee viidiyoo adda addaa hojjetame FB irrattis ta'ee miidiyaa adda addaa irratti suura isaa wajjin maxxanfame namni kun akka yakkamaa ta'e iddoo jirutti akka nuuf qabamee nuuf gaafatamu jedhame iyyata dhiyeessuudha jechuudha. Imbaasii Itoophiyaatiif jechuudha.